Wasamme jamaan kun jamaa eessatti jamaa walisuuti yoo yaasha maarka fuuni kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi keenya kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan marattuu siniif haa ta'uu jecha arras dhiyaannee jirra har'a gaafii sin nagaafattanii wal qabatee waa'ee janteelii akkasuma meeshaalee garaagaraa nagaafattu akkasuma obboloonni baay'een meeshaa kan na biraa ajajatan jirtu. Meeshaan keessan egaa tooraan isiniif himameetiin jira. Meeshaa mukaa bakka mukaatti hojjetamuu kan jalqabee jira. Meeshaa mana keessaallee naabiti warri jettan jirtu waan ta'eef tooraan egaa viidiyoodhaan nan dhufa. Har'a immoo waan obboleettiin tokko nagaafatte qabadhe isiniif dhufe. Innis egaa waa'ee janteelotaati jechuudha. Waa'ee janteelii abbaa gadaa akkasuma kan daabboodhaaf ta'u janteelota hedduudha kan isin nagaafattanii egaa wal duraa duubaan isinitti himaa namoonni meeshaa ajajachuu meeshaa mana keessaa meeshaa mukaa janteelota wanta baay'ee ajajachuudhaaf qophiirra jirtanii bakki argama keenyaa magaalaa Walisooti lakkoofsa bilbila ittiin argattan Duwwaa 961796753 waasaapii irraan heloo yoo jettanii wanna garaa keessanii waan isin ajajattan marayyuu akka ajaa'ibaattiin isiniif qopheessa isiniin jedheera. Egaa waa'ee janteelii namoonni hedduun keessattuu janteelii abbaa gadaa nuuf qabadhuuti kootu jettanii janteeliin kun dhugaa dubbachuudhaaf kan abbaa gadaati. Kan masoobii daabbooti jechuudha. Kan masoobii daabbooti janteeliin kun akkuma argitan abbaa gadaati. Janteeliin kun immoo amma fakkeenyaaf jechuudha. Janteeliin kun kan guddooti jechuudha. Amma fakkeenya fudhadheetan janteelii kana isinii fide janteelii gosa hedduutu jira. Kan soofaallee jira. Kan migib xarapheezzaallee jira. Kan biiffeellee jira. Wanni hin jirre hin jiru. Kalariin immoo akkasiin filatattanitti wanna tokko akkasin ajajattanitti kan hojjetamu jechuudha. Dirqama janteelii kana booniin jaalatteedhaa fi kan keessan kana ta'uu dhiisuu danda'a. Egaa wanni hin hojjetamne tokkoyyuu hin jiru. Keessumattuyyuu janteelii akkuma nama maqaa isiniif dhahee kan algaallee algalimsiidhaan jechuudha. Algalimsiinsaa janteelii uumamaa fi janteeliitiin hin dhahama. Waa hedduutu jira. Namoonni ajajachuu barbaadan egaa lakkoofsa isinitti hime kanaan waasaappii irraan heloo jechuudhaan hatta janteelii haa ta'uu meeshaalee biiffee haa ta'uu kan akka soofaa kan akka waan hundayyuu akka garaa keessanitti ajajadhaa. Mana keessan bareeffadhaa. Mana keessan miidhagfadhaa. Yeroon isin qabdan yeroo kana keessattuu shamarran biyya Arabaa jechuudha. Meeshaa yeroo biyya Arabaa jirtan meeshaa qaqqaalii jechuudha. Meeshaa qaqqaalii gaafan isiniin jedhu kan akka soofaa, kan akka migib xarapheezzaa, kan akka aalgaa, kan akka qumsaaxinii, kan akka biiffee, kan akka kichin kaabineetii meeshaa kana qaalii gatii namarraa fuudhu kana yeruma biyya Arabaa jirtan itti karoorfadhaati sagantaa baafadhaati meeshaa kanaa hojjechiifadhaa. Biyya Arabaa waggaa 6 waggaa 7 jiraattanii manni keessan miidhaguu qaba, jireenyi keessan miidhaguu qaba. Jireenya keessan biyya namaatti waggaa hedduu gubattanii jireenyi keessan gadi bu'aa ta'uu qabu. Jireenyi keessan ol ka'aa ta'uu qaba. Kanaafis maal gochuu qabdu? Dammaquu qabdu jireenya keessanitti. Hin shawadaminaa jechuudha. Baay'een keessan hin shawadaminaa. Dammaqxuu ta'a. Hojii hojjettanitti dammaqxuu yoo taatanii mana ijaarrattanii yoo qabaattan immoo meeshaa mana keessan bareechu wal jalaan jechuudha. Toora sagantaa qabsiistanii yoo bitattan baay'ee natti tola. Keessattuu shamarran biyya Arabaa anamma viidiyoo kana shamarran biyya Arabaatiif jechuudha. Maaliif jennaa yeroo hedduu dadhabbiin keenya nu jalaa qisaasa'ee lafa yaadne gahuu dhabuudhaan shamarran baay'een ni boonya. Boo qofaa immoo osoo hin taane shamarran baay'een waggaa 6 waggaa 7 erga biyya Arabaa hojjannee haalli jireenyaa nu mijachuu dhabuudhaan biyya Itoophiyaa dhufnee ji'a 2 ji'a 3 keessatti kan biyya Arabaatti deebinu baay'een ni jira. Kanammoo dammaqaatii ofii keessan irratti hojjedhaan isiniin jedha kabajamtoota. Ofii keenya gaafa of ijaarre namallee ijaaruu dandeenya, obbolaa keenya ijaaruu dandeenya, maatii keenya ijaaruu dandeenya. Ofii amma ofii hin taanetti namaaf hin taanu waan ta'eef
wantoota mana keessan miidhagsanii meeshaalee mana keessanii ofii keessan irratti xiyyeeffadha shamarran biyya Arabaa yeroo biyya Arabaa hojjechaa jirtan kanatti dhugaa dubbachuudhaa fi gaafa Itoophiyaa galtan jechuudha ofii keetii yoo of ijaartan irratti maatiin kee namni ati kaleessa gargaaraa turte namni ati kaleessa wajjin dadhabaa turte oolmaa baay'ee oolte fi har'a oolmaa siif hin oolu jechuudha. Ofii keetii ofirratti yoo dammaqxe ofii keetii yoo of ijaartedha namni kan si jaallatu. Itoophiyaa keessatti kabaja kan argattu yoo akkasiiti. Yoo ofii keetii waan qabdu hundumaa fira keetti fixxee firri kee suni deebi'ee sin gargaaru jechuudha. Itoophiyaa keessatti immoo obbira darbitee namaa gochuun baay'ee tokko ulfaataa. Kanaaf ofirratti dammaqaan isiniin jedha. Egaa meeshaa kamiyyuu ajajadhaa namoonni jechuu barbaada lakkoofsa bilbilaa taampilelii irras isiniif hankaa isiniin jedha. Baay'ee.